Piroojeektiin kun akka biyyaatti naannolee ja'a keessatti kan inni hojjetu. Baankii addunyaatiin kan deeggaramaa jirudha. Garee fedhii wal fakkaataa ijaaruudhaan malee nama dhuunfaa irratti miti kan inni xiyyeeffatu. Hojii kana keessatti abdii guddaa qabna hin jijjiiramna jennee yaadna jechaadha. Amma erga gurmoofne nuti bakka hojiin kana caalu akka hin jirre. Akka piroojeektii keenyaatti nuyi gurgurree akka isaan oomishan goone malee oomishinee akka isaan gurguran miti kan jajjabeessinu jechuudha. Piroojeektiin kun gurguruu qofatu hin ta'in maatii nama fayyadamee ilaaluunsaa jijjiirama jechuudha. Oomishaa fi oomishtummaa beelladaa fi qurxummii guddisuun qaawwa fedhii dhiyeessii beelladaa fi bu'aa beelladaa jidduu jiru dhiphisuun nyaataan of danda'uuf dinagdee gama kanaan argamu guddisuuf piroojeektiin seektara guddina misooma beelladaa fi qurxummii bara 2011 hundaa'e. Naannoo Oromiyaatti godinaalee 18 fi aanaalee 23 keessatti funcaa sona filatamaa 4 misooma foon diimaa, misooma aannanii, misooma lukkuu fi qurxummii irratti deeggarsa baankii addunyaarraa argameen waggoottan 6 darbaniif hojjechaa turee jira. Humna raawwachiisummaa caasaalee aanaalee fi gandoota piroojeekticha keessatti hammataman cimsuu, garee fedhiin wal fakkaataa gurmeessuun deeggaruu, waldaalee bu'uuraa fedhii wal fakkaataa irraa ce'an waldaan hundeessuu fi deeggaruu, dargaggoota hojii dhabeeyyii kolleejjii fi yuunivarsiitii irraa barnoota ogummaa beelladaan eebbifamanii guddisa cuucii lukkuu fi qindeessa nyaata beelladaa irratti gurmeessuun deeggaruu fi qonnaan bultoota horsiisa lukkuu irratti ijaaramaniif akka dhiyeessan taasisuun hojjechaa jira. Akkasumas yuuniyeenota waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota naannichaa keessa jiran oomisha beelladaa fi qurxummii irratti sona dabaluun gabaaf akka dhiyeessanii fi bulchiinsota magaalotaa waliin qindaa'uun giddugaleessa gabaa beelladaa jalqabaa hundeessuu, ijaaruu fi hojiitti galchuu irratti hojjechaa ture. Piroojeektiin kun akka biyyaatti naannolee ja'a keessatti kan inni hojjetu. Naannoo ja'an keessaa tokko naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa keessatti aanaalee 23 keessatti kan inni hojjechaa jiru. Bara 2011 piroojeektiin kun kan eegalee vaaluu cheenii yookaan sona dabaluu 4 irratti kan inni hojjetu. Tokko misooma qurxummiiti, misooma foon diimaa, misooma aannanii fi misooma lukkuuti. Sagantaan kun kan inni akka piroojeektiitti deeggaramaa jiru. Baankii addunyaatiin kan deeggaramaa jirudha. Keessumattuu godinaaleen hojiin kun keessatti hojjetamaa jiru, aanaaleen keessatti hojjetamaa jiru, qonnaan bultoota harka qalleeyyoota, dargaggootis, dubartoonnis naannoo kana irratti kan hojjechuu danda'an harka qalleeyyii irratti xiyyeeffateeti bifa addaatiin kan hojjetu. Hojii kana yeroo hojjennu garee fedhii wal fakkaataa ijaaruudhaan malee nama dhuunfaa irratti miti kan inni xiyyeeffatu. Garee fedhii wal fakkaataa kun vaaluu cheen arfan amma maqaa dha'e kana keessaa kamirratti yoo gurmuun bu'aa qabeessa ta'uu dandeenya kan jedhu isaanumatu waliin mari'atee rakkoo isaanii erga adda baasanii booda gareedhaan gurmaa'an jechuudha. Fakkeenyaaf lukkuu irratti hojjechuu barbaanna yoo jedhani haala sanaan gurmeessee lukkuu irratti kan hojjetudha. Aannan irrattis qonnaan bultoota aannan irratti hojjechuu fedhii qaban fedhii isaanii giddu galeessa godhatee kan hojjetu jechaadha. Vaaluu cheenii arfan ani maqaa dha'e kun aanaalee 23 keessatti iddoo hundumaatti hojjetu. Maal jechuu barbaadetanii vaaluu cheenii arfan kun eessatti hojjetame caalaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'a kan jedhu waa lama bu'uura godhateetu vaaluu cheeniin kun aanaalee keessatti raawwata jechuudha. Tokkoffaan walitti hidhamiinsa gabaa. Oomishi kun oomishan gabaa argachuu danda'a naannoo kanatti kan jedhu kan xiyyeeffannootti ilaannu. Lammaffaa immoo naannoon kun qilleensi naannoo kanaa hojii kanaaf mijataadha kan jedhutti ilaalama jechuudha. So kana bu'uura godhannee garee fedhii wal fakkaataa fedhii isaa irratti hundoofnee waan isa irratti gurmaa'uu barbaadanii fi aanaan sun vaaluu cheenii filatame sana keessaa tokko filatanii irratti gurmaa'an jechuudha. Piroojeektiin kun hojjetu sarkaa qaba. Sarkaa duraatti garee fedhii wal fakkaataa jedheen jira. Isaan kun kaayyoo inni jalqabaa nyaataan akka isaan of danda'anii fi kan achirraa immoo gabaatti dhiyeessuudha. Isaan kun ulaagaa kaa'ame yoo gootan immoo gara waldaatti kan ce'antu immoo jiru. Kooperaatiif kan jennu jechuudha. Waldaatti yeroo ce'anii ulaagaa kaa'ame bu'uura godhatanii ce'u waan ta'eef sadarkaa lammaffaatti kan dhufan kun gabaadhaaf oomisha jechuudha. Warri sadarkaa lammaffaadha. Waldaaleen akkasittiin ijaaramanii yeroo oomishanii walitti dhiyeessa gabaa uumuudhaan jalqaba jechuudha. Akka piroojeektii keenyaatti nuyi gurgurree akka isaan oomishan goone malee oomishinee akka isaan gurguran miti kan jajjabeessinu jechuudha. Maal jechuudha? Waan isaan oomishan
dhiyeetti akka inni dhaqee gurguramu kan dhaabbilee dhuunfaa ta'uu danda'a, yuuniyinii ta'uu danda'a. Dhiyeetti akka isaan gurguran erga gabaa mijeessinee booda baay'inaaf qulqullina irratti waliigalteen mallattaa'e sana bu'uura godhatanii gabaaf dhiyaata jechuudha. Kanaaf waliigalteen gabaa erga uumame booda kan oomishaatti kan deemamu. Kanaaf warri amma ana irratti gurmaa'an dabarree yuuniyinii siin deeggara piroojeektiin kun. Waldaan amma siin jedhee waldaa 198 akka naannoo keenyatti kan value chain arfan sila siin jedhatti gurmeessine. Dabarree immoo yuuniyinii immoo gara yuuniyinii 22 kan gurmeessine sappoortii gochaa jirru deeggaraa jirru. Warri yuuniyinii piroosesii irratti kan isaan hirmaatan. Oomisha addanaa waldaan gurmeessu waldaan sun keessatti miseensa ta'a. Oomisha isaanii immoo harkaa fuudhee pirooses godhee gabaadhaaf dhiyeessu immoo yuuniyinii jechuudha. So levelii kana hordofee jechuudha. CIG waldaatti ce'a waldaan yuuniyiniitti gurguraa yuuniyiniin pirooses godhee akka inni gurguruuf sansarata kanaan kan hojiin kun hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf rakkoo gabaa hiikuudhaaf akkan sila kaasuudhaaf yaalee objektiivii inni jalqabaa oomishtummaa dabaluu oomisha dabale kana immoo gabaa wajjin walitti hidhuudha. So value chain kana hordofee akka inni deemutti rakkoon gabaa walumaan akka inni hiikkachaa deemu. CIG'n waldaadhaaf waldaan yuuniyiniidhaaf yuuniyiniin immoo sonatti dabalee gabaadhaaf dhiyeessuudhaaf tooftaa kanaan kan hojjetamaa ture jechuudha. Keessumattuu inni dura piroojeektiin kun giddu galeessa kan godhe fayyadamummaadha jechaadha. Maatiin fayyadameeraayii waan hojjete kanarraa kan jedhu kallattii sanaan kan deeggaru ta'uu isaati. Kan sadarkaa qonnaan bulaatti waldaadhaan yookaan fedhii wal fakkaataan gurmaa'anii hojii kana hojjetan maatiif ammam kennitu ofii gabaatti ammam gurguratu kan jedhu ragaa akkasiitu qindaa'e jechaadha. Waan oomishan irraati ofii fayyadamuun dirqama jechaadha piroojeektii kana keessatti. Keessumattuu naannoo misooma aannanii wajjin kan wal qabatu maatii isaaf illee aannan ammamii akka fayyadamu gabaatti ammam akka gurgurachuu danda'u qabatamaadhaan kana kaasee fi qabatamaadhaan ragaan kana wajjin kan wal qabatu qonnaan bultoonni kan fayyadamaa dubartoonni kan fayyadamaa jiru haala sana ragaa isaa qindeessee kan dhiyeessaa jiruu fi bu'aas yeroo yeroodhaan madaalaa kan dhufee ta'uu isaa kun jijjiirama tokko jechaadha. Funcaalee sona xiyyeeffannoo piroojeektichaa ta'an irratti qonnaan bultoota dargaggootaa fi dubartoota harka qalleeyyii rakkoo wal fakkaataa qaban garee fedhii wal fakkaataan gurmeessuu fi deeggaruun fayyadamaa taasisaa jira. Waggoottan ja'an darbanitti garee fedhii wal fakkaataa 4,140 hundeessuun deeggaramaa turaniin namoonni 64,787 ta'an bu'aa qulqulluu qarshii biliyoona 2 ol argataniiru. Carraa hojiin uumeera ammas immoo nu qoyyee immoo badda galii nu uumaa. Horsiisa horii aannanii irratti gurmoomnee hojjechaa jirra. Horii kana ergi manatti gashuu jammarree hanga joogii tokko walakkaatti isin ilmanna duraan garuu yeroo bakkee turanii horiin kun amma kanatti aannan isin qabanii nyaata gahaa isin qaban. Amma ergi dabalata nyaata kennuufitti kaane joogiin 2 ilmachaa jirra. Piroojeektiin kun waan inni nu godhe mana nu ijaaree horii aannanii nu misoomsee qodaa nu itti isheen bishaan dhugdu nu kennee qodaa isheen itti nyaattu nu kennee qodaa itti elmamu nu kenne. Nuyi gurmoomnee hoolaa furdisaa jirra. Kan gurmoomne immoo deeggarsa hoolaa furdisaa horsiisa beelladaati. Piroojeektii misooma beelladaati. Kan irratti gurmoomne waldaa Lokkooti. Qarshii 100,000 nu kenne waldaan kun. Waldaa kanarratti qarshii 100 immoo fudhannee 100,000 immoo fudhannee lukkuu kana bitee nu gashee qodaa isaas nu guutee nyaata isaas nu guutee mana kanas nu ijaaree ammas immoo guddinaaf duukaadhuma ammas wal qabannee lukkuun keenyas baay'inaan yoo jiraate iyyuu lukkuu kana kullee nu laattee galii irraa argannee ittiin jiraachaa jirra ammas. Mana keenya birattis nu gargaaraa jirti beeksisa keenyaanis lukkuun kun nu gargaaraa jirti baay'ee galatee. Mana ijaarame keessatti galchinee kunuunsaa kan jiru ta'uu keenya irraas immoo faayidaa argachaa kan jiru ta'uu keenya ijaarsi keenya baay'een keenya harka qalleeyyii waan taaneef harka qalleeyyiin kun hanqina tokko tokko isaan mudatu jala dhaabbatanii lukkuu kana kunuunsaa kan jiranii itti fayyadamaa kan jiran ta'uusaa. Kanaafuu dhaabbata deeggarsa kana nu godhe guddaa galateeffachaa gara fuuldura. Akka waliigalaatti naannoo keenya keessatti garee fedhii wal fakkaataa 4,140 kan nuyi ijaarree kana keessa dhibbantaan 67 kan ta'u foondii irratti kan gurmaa'an dhibbantaan gara 18 kan ta'an lukkuu irratti kan gurmaa'an
aadaadhuma kanaan gurmaa dhufan jechuudha. Akkasittiin gurmeessineeti hojiitti kan galchine. Yeroo hojii kana hojjennu waa lama giddu galeessa godhaneeti. Tokkoffaa qonnaan bulaa qalleessii dubartoota jennee jirra. Isaanii sirna nyaata isaanii akka ittiin fooyyeffatan waan oomishan irraa mana isaaniitiif ijoollee isaanii ofii isaanii nyaata isaanii akka fooyyeffatan. Lammaffaa galii akka irraa argataniif jechuudha. So kaalamaan bu'uura godhanneetu hojii kana hojjechaa turre jechuudha. Qonnaan bultoota dubartootaa fi dargaggoota garee fedhii wal fakkaataan bu'aa gaarii argamsiisan ulaagaa piroojeektichaa fi hojimaataa fi qajeelfama babal'ina waldaa hojii gamtaa guutan gara waldaalee bu'uuraatti ceesisuun misooma qabeenya beelladaa fi qurxummii funcaalee sona xiyyeeffannoo piroojeektichaa ta'an arfan irratti hojjechuun nyaataan of danda'uu bira darbanii gabaaf dhiyeessuun galii argachaa jiraniin jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiru. Jalqaba waldeenni keenya siyaajii irraa gara waldaatti guddanne siyaajiin turre siyaajii 7 walitti ijaaramnee waldaa tokko taanee asiddachaane waldaan kun bu'aa isiniif qabaa har'allee ta'ee borullee dhala keessaniif isinii fi dhala keessaniif illee bu'aa qabaa ijaarama irratti hojjedhaa waan nuun jedhaniif gurmoomnee irratti hojjenne erga nu gurmeessanii booda meeshaalee aananii ijaarsa mana beeyladaatiif ta'u qorqoorroo mismaarii even waan harka ogeessi ittiin ijaarullee nuu kennanii turanii jechuudha. Gandaa nyaata loonii nuu kennanii turan. Ergasii boodas erga gara waldaatti nu ijaaranii boodallee dhufanii mana kana nu ijaaranii meeshaalee hojii kanaaf nu barbaachisan hunda isaaniiyyuu ulaagaa isaaniif nu guutee jechuudha. Hanga aduu har'aattis bu'anii baanii dhufaana rooba caamaa osoo hin jenne waan nu barbaachisu iddoo rakkinna nu itti qabnutti illee ta'e deeggarsa nuuf godhaaranii jechuudha. Nama 68 kanaan dursa nu gurmeessanii waliin nu fidanii kaanii ammallee siyaajii garee 3 nurratti waran warrummaan piroojeektii kun waliin nu fidanii siyaajii 7 nu godhan. Siyaajii 7 kanaan walitti dhufnee bara 2012 waldaa taanee waldaa Kaameessaa maqaa jedhamu kanaan bananneerra Kaameessaa gandaa qorqoorroo rootoo mana ijaarsa loonii ashawaa simmintoo adda addaan nu kennan. Gaafa nu gurmeessan nama horii tokko haga lamaa qabu nu gurmeessan. Namoota warroota horii aanaa as fidachuu danda'u. Aanaan akkasuma udoo fidannu nama amma walii warannee miseensa nama 160 ta'an. Namni 160 kun dura akka nama ijaan jaameetiin mana jiraannaa hojjetaas kun asii qacarree mindaa kafallaa ji'aan jechuudha. Galii amma nuti gabaa keessa seennee irra jechuu erga waldaan ijaaramne aanan asif finnee gurgurannaa. Aanan gurgurachuun illee faayidaa argannaa booda qanii aanan gurguranne san boodallee dividendii ta'ee waggaa waggaan nuu kennamaa jechuudha bu'aan isaa. Hojii bara 2015, 16, 17 kana keessatti qooda illee gaggeesseera. Bajatas gaarii qaba. Qabeenya isin argitan kanallee akkuma warra siyaajii san kallattii afuriin deeggara. Waldaa irratti illee piroojeektiin jechuudha. Kallattii afurii kun maali? Ijaarsa irratti akkas argitan mana argitan kana jechuudha. Warra aananiiti warra hoolaa irratti illee ijaarsa hojjetaa fi galtee murteessoo ta'an hoolaa galtee nyaata beeladaa nyaata hoolaa sun nyaatu irratti deeggaraa ture. Inni ta'an ammoo waan itti nyaatu meeshaalee murteessoo critical equipment jennu fakkeenyaaf meeshaalee akka argitan raastoo aananii qabee milkaanii qabee aanan ittiin sabaasaban kan qulqullina aananii ittiin eegu bajaajii fi meeshaalee biroo kan argitan roottoo kuusaa aananii kuusaa bishaanii akkuma kuusaa kaananii gennu sana kan bishaanii illee as keessatti waan qulqullina itti eeggaru jedha. Jijjiiramni guddaan nurratti dhufee jira jechuun hunduma keenya irratti. Kan asitti walitti gurmu asitti egaa asitti wal dhufnee walitti gurmuun irraa kaasnee jijjiirama guddaa mul'isnee jira. Maaliif akkuma reebu isin jedhetti akkaataa caacuu takka itti qabnu akkaataa lukkuu itti guddisan barannee jira jechuudha. Jijjiirama kunoo jijjiirama tokko jeetii yaada akka mataa keessatti bu'aa baay'ee irraa argannee jira. Waggaa 3 keessatti hanga eegalee hanga ammatti bu'aa baay'ee irraa argannee jirra. Qotee bulaa raabsaa. Nuti gisee kana kaapitaala keenya dhuuf kannanii xiqqeemii keenya ni arganne jechuudha. Kaapitaalli keenya miliyoona 4.2 qabnu jechuudha. Isaan kun ammoo akka bu'aa argatan koreen aanaadha deeggarsaaf hordoffii walirraa hin cinne godhaa turre.
maal hin jennee kan laallute yeroo warri lukkuu killeedhaa harkaa qabu killeen isaanii oomishni killeedhaa gahe gabaa mijeessuu akkamitti ijoollee kanaaf haala gabaa mijeessine kan jiruun gabaa mijeessine akka gabaatti oolfatan godhu. Iddoo immoo gartee daandii irraa fagoo jirutti akkamitti gara gabaa dhiyaatuuf kan jiruun konkolaataa aanaa jiruu fi konkolaataa pirojektiin qabuun gara gabaatti dhiyeessuu fi warreen ammoo pirojektii kana keessatti rincica qaban ammoo waajiratti waamne maal taatan rakkoon keessan maal kan jiruun gorsine deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda akka godhamuuf ogeessi qaamaan gadi dhaqee ogeessi aanaallee akka hordofu kallattii kannaafi turre jechuudha. Garee fedhii wal fakkaataa siyaajee jennuu fi waldaa kana keessatti wal haallee parsantaa 40 ol dubartoota jechuudha. Dubartoota as keessatti hirmaata jechuudha. Parsantaan 30 ol immoo dargaggoota hojii dhabeeyyiidha jechuudha as keessatti hirmaatan. Kanaaf waldoota kudran kana keessatti immoo galchinee hamma garee fedhii wal fakkaataa irratti yeroo ammaa xumura irratti hoggaa laallu kaapitaalli qulqulluu bu'aan harkatan miliyoona 45 oli garee fedhii wal fakkaataa. Waldeetti hoggaa deemni miliyoona 15 oli waggaa sadeen kana keessatti bu'aan qulqulluu argame jechuudha. Bu'aa kanarra qoddatanii hojii san naannoo mana isaanii fi dhuunfaadhaanis babal'ifachaa jiranii jechuudha. Kanaaf bu'aa gurguddaatu argame. Qaama miidhamtoonni garee fedhii wal fakkaatan irraa gara waldaatti ce'anis tumsa pirojektichi isaaniif taasiseen horsiisa cuucii irratti hojjechaa jiraniin galii isaanii maddisiifachaa jiru. Nuti qaama miidhamaadha. Akkuma dhiirri qaama miidhamaadha. Eegasii namatti hirkatee jiraatu inni kaan karaarras waan ta'e jedhee jiraata. Amma egaa waldaa kana mootummaan immoo itti nu qabee akkuma nama eenyuutu akkuma nama fayyaa kamiitu isinis hojjettanii jiraachuu dandeessan jennaan dhufnee waldaatti ijaaramee dhufnee seegasii namatti hirkannee jirru qaama miidhamummaan keenya tuunutti hin dhaga'amin hojii kana gaafa jammarru immoo sirriitti hojii kana hojjennee akkuma nama eenyuutu hojii kana sirriitti hojjennee siyaasii irraa kaanee gara waldaatti ceenee bu'aa bareedaa argataa jirra jechuudha. Gallee inni harka hin qabne inuma hojjeta. Akkamitti hojjetaa ture namoonni baay'een yeroo harka hin qabanu yeroo miila hin qabanu akkamitti hojjetu turan. Hin hojjenna wanti nu dadhabsiise tokkollee hin jiru. Ammas taanaan hin hojjetaa hojjennee gara industiriitti ce'uudhaaf qophii qabna. Gargaarsa bukkee keenya dhaabatu akkatti guddifatan kan akkatti maal jedhamu abshirnuun jedhu akka maatiitti akka obbolaatti akka haadhaatti jechuudha. Nu gargaaranii yaadaanis leenjiis nu kennaa. Nu bira dhaabata jechuudha. Akka seeraatu hin ta'in akkuma seenaatti akkuma firoomaatti jechuudha. Achi keessa kan gurri isaanii hin dhageenye jiru. Kan ijji hin argine fa'i jira. Kan harka hin qabne kan foqoqu jira. Kan miila artifishaalii qabu jira. Namoonni kun garuu gaafa walitti dhufan humna walii ta'an. Humna walii ta'anii inni harka qabu isa kaan wal gargaaru jechuudha. Inni kaan taa'ee hojjeta, inni kaan deemee hojjeta, tokko tokko hojjeta, tokko tokko hojjeta wal gargaaru. Booda maal inni rakkoon isaanii hanga dhumaatti akka furamuuf barbaanne hojjetanii argachuu akka danda'an yeroo hunda harka namaa eeguurra hojjetanii argachuu akka danda'an namoota naannootiif illee yaada namoota naannoollee waa'ee isaaniitiif geeddaraniira jechuudha. Kan dura qaama miidhamaa dhaabelee yoo jedhame manaan bahu akka kadhataatti ilaalama. Amma garuu hojjetee argachuu akka danda'u nama kaan hin qixxee gadi bahee gabaa dhaabatee oomisha isaa baasee gurguratee of tajaajilee ofirraa hafee maatii isaa akka biyyaattis faayidaa kennuu akka danda'u kanarraa hubanneerra. Qonnaan bultoonni, dargaggoonnii fi dubartoonni waldaalee misooma qurxummii irratti bobba'uun hojjechaa jiranis ofii fi maatii isaanii deeggaraa jiraachuu dubbatu. Aadaa sirna nyaataa isaaniis kan jijjiire ta'us himu. Isin deeggarraa isin dubira jiraadhaa. Bu'a qabeessa taatanii kan jedhuudhaan nu leenjisan. Mormaa itti galte. Itti galleera jedhu bu'aasa argine. Bu'aasa argine siyaajee waldaa boolla 12 jammarre namoota 12 jammarre. Booda isaa mi'aan kan dabaleedhaan gara nama 36 geenyeerra. Waldaan kun dabalate jechuudha. Nama 12 kaane boolla 6 jaarratti nama 12 ture nama 24 nama 36 bal'ifnee amma boolla kana maashinaan dabalteef maashinaan immoo dabalata hojii kana irratti eegalleerra. Mana immoo ittiin shoorbaan ittiin dhugamee ittiin gabaadhaa dhiyaatus firiijii adda addaatis asirratti galchineerra. Waldaa kanaan ammas irratti barumsa isaas irra jira. Qurxummii kana namni
hin beeku naannoo kanatti qurxummiis argamtee hin beektu. Ogeessi dhufanii hojjedhaa jedhanii achumaan jammarree iddii jammarree jechaadha. Qurxummii kana nyaata isaas hin beeknu hojii isaas hin beeknu. Ogeessi dhufeenuu hojjechiisee giddiimaan qoonfarree zaappaadhaan sangoota qabannee qoonfarree kana isa kana jechaadha. Nyaata isaa kana babalisaa hin adeemnu namnis bareessa raammuudha jiru jechuudha. Dhiisee mi'eeffatee ijoolleen daa'imman mi'eeffattee eddasii guddatee immoo gara gamaa sanatti jecha akkasiin ilaalaa isa gamaa babal'ifnee hojjechuu galle. Kanaaf nyaata jammarreersa nyaata jammarsiisuu uummata hundaa barsiisudha. Nama biraatiin immoo fayyadamaa jechuudha. Bishaan bicuun hin geessi. Sammuu ijoolleetiif immoo faayidaa qaba. Nama guddaaf immoo muuxachiisa kan jedhanu akkuma ogeessi nu barsiisan danuu argina amma karaa gisee fayyadamne jenne shoorbaa isaanii tokko dhunne qufaa adda addaatiin ijoollee raasiin citaa duraa raasiin cita. Bu'a qabeessa ta'e jechuudha. Duriin beekamu naannoo kanatti namni jaallatu iyyuu sodaata namuma qurxummii baatu iyyuu. Amma naannoo kanatti beekame ennaan saanii feetu ijoolleedha bitee galaara. Boolloo 15 qabna 17 qabna bibbicuu wayitii wajjin injera achirratti mazanne amma jarri torbiitti guddatan ilaalla danuudha baay'inni qurxummichaa. Irra guddeessammaa gurguruurra nyaata kan nu nyaataa jiru. Nyaannee daa'imnis nyaattee amma haalli ijoolleen yeroodhuma haasaanu haasaa bilchaataan irraa ba'uu jammareera daa'ima sanarraa jechuudha. Gammachuun keenya ni guddaan. Inni nu cimnee hojjenna fuuldureettis uummata kanaaf fakkeenya taanee ganda keenyaa miti akka Itoophiyaa guutuun nurraa muuxannoo fudhatee hojjetee guddatee biyya isaa guddisu. Kan na gammachiisu akka kootti dhalootaaf hojii gaarii ashaaraa gaarii lafa kaa'eedhaan jira akka koottan. Maaliif waan asirra hin jirre waan biyya keenya hin jirre mootummaan nu fideennaan nus fudhannee hojjennee amma fakkeenyaaf namoonni baay'een jechaadha dhukkuba adda addaadhaaf nu baasaa jiru akka obaa kana dawaadha jedhama dhooftuus illee jechaadha namoota na kadhatanii adaraa nu baasanii cannaqantu jira jechaadha. Chaalenjiin haa ta'u malee jechaadha. Chaalenjii hundaa oldaa kana gurmeessuu irratti jechaadha. Cabsinee jechuudha. Hadhammoo hadaraadhaan jechaadha. Hadhammoo adaraan kaatamaa jirra. Naannoo kanatti qurxummiin hin beekamu ture. Achiin uummata naannoo kanaa jalqaba maatii isaanii galmii piroojeektii kanaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu waan ta'eef jalqaba maatii nyaachisuun ofii nyaachuun gaafa naannoo barsiisan gara waldaatti ceesifamee yeroo jalqabaa birrii 140 kan giruuppii tokko kennamu. Amma waldaa goonee walitti finnee manni guddaan kun ijaaramee fi birrii miliyoona 1,583 jechuudha birriin jara. Birriin immoo harkatti hin kennamu waldaa kanatti. Inkaayindiidha jechuudha waan ittiin lafa goonee qurxummii binnee galchinaa fi qurxummii finnee galchinaa fi boolla qotamee itti naqamaa manatti ijaaramaa fi meeshaalee garaagaraa inpuutii binnee fi amma sadarkaa waldaatti gaafa ce'an bara kana hojii keessa seeraan galanii nyaata vaaliyuu addu godhanii shoorbaa qopheessanii xabbasanii uummata naannootti gurguraa jechuudha. Darbee dheedhiis immoo namni karaa darbu bitatee naannoon kun qurxummii nyaachuutti beekameera jechuudha. Akka ogummaatiin qurxummii kana akkamitti akka hojjetan akkamitti akka kunuunsan ilmaan qurxummii kanaa naannoo zuwaayii finnee galchineef qurxummiin sanyii qurxummii kanaa tilaapiyaa jedhama. Afaan Oromootiin qorosoo jedhanii waamu naannoo kanatti. Achirraa gaafa jalqabanii sanyii filatamaa waan fidanii galchaniif qonnaan bulaa naannoo kanaaf isaan turaabsa. Jimmaa Yuunivarsiitiin isaan irraa bitata. Bal'inaan aanaa keenya keessatti gandoota 36 keessatti qonnaan bulaa fi dargaggoo gurmeessee soonaawwan gosa 4 irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechaa ture jechaadha. Hojiiwwan hojjenne keessaa jechuun danda'ama arfanuu irrattis baay'ee milkoofnee jirra. Akkuma beekamu akkuma ilaalaa jirtanii qurxummii irrattis hojii bal'aa sadarkaa siyaajii irraa kayaanii milkaa'anii ulaagaa barbaadamu guutanii gara waldaatti gara kooperaatiivitti guddatanii bajanni isaanis qabeenyi isaanis guddatee hojii bal'aa sana kan hojjechaa jiranidha kan qabannee jirru. Hojii qurxummii duwwaatu hin ta'in bukkeettis hojii dammaan hojjetu amma gaagura amma akka ilaaltanitti hojii furdisa sangaas hin furditu urguus bukkeetti. Piroojeektiin kun jalqaba yommuu dhufu faayidaan dargaggoota keenyaaf qabu faayidaan qonnaan bultoota kan keenya baay'ee harka qalleeyyii ta'e hojiitti galchuudhaaf hojiin hojjetame
sochii bal'aadha. Gama keenyaan koreen jalqaba hundaa'e koreen istiriin komitee jedhamu nama 12 kan qabu hojiitti galee karoora isaa erga qopheessee akkaatuma maallaqni piroojeektiin kun gadi nu lakkiseenii yeroodhaan hojiin kun gandoota hunduma keessatti akka qophaa'u godhamee lafti akka qophaa'u godhamee manni akka ijaaramu godhamee yeroo ammaa kana keessatti dargaggoonni kan keenya waliigala qonnaan bulaa harka qalleeyyii dabalatee namni 6,000 ol hojiitti galeera. Qabatamaan dargaggoonni kun misooma qurxummii irratti, furdisa hoolaa irratti, misooma aannanii irratti hojiin boonsaan ta'e baay'ee isaa hojjetameera. Misooma qurxummii irratti dambii gabanaa yeroo jalqabaan jalqabnu foondii 6 ture. Yeroo ammaa kanas kaabataraa nus deeggarree waldaa sana deeggarree gara foondii 12 ta'ee hojii ajaa'ibsiisaa yeroo tokkotti miiliyoona 1.5 irraa gara birrii miiliyoona 3.5 miiliyoona 4 warri qaqqabaa jiran jiru. Achuma gandichuma dambii gabanaa keessattis kan furdisa hoolaadhaan wal qabatee jiru waldaan guddate tokko hojii raajii hojjetaa jira Acaa irratti ganda tana boolaaluu irratti. Qurxummii hojiinis kan wal qabatu dhugaa dubbachuudhaa fi oddoo qotee bulaa keessatti misoomni qurxummii akka naannoo Oromiyaatti baay'een beekamu jechaadha. Keessumattuu naannoo qurxummii irratti kallattii lamaan kan hojjetudha. Iddoo haroon jirutti naannoo sana irratti meeshaalee adda addaa bituufiidhaan haala sana kiyyeessanii gabaatti akka dhiyeessan gochuu. Iddoo immoo haroon hin jirretti immoo naannoo jallisii hin jirutti immoo haroo oddoo qotee bulaa keessatti qotatanii waldaadhaan gurmaa'anii kallattii sanaanis kan hojjechaa jiran jiru jechaadha. Keessumattuu godina Jimmaa aanaa Qarsaa keessatti naannoo Limmuu Qosaa keessatti bal'inaan hojiin kun kan hojjetamaa jirudha. Isa sanas fayyadamummaan isaanii maal fakkaata kan jiru waldaadhaan gurmaa'anii qurxummii horsiisuun iddoo itti hin beekamnetti haala sanaan hojiin kun akka hojjetamu godhee jira. Kun jijjiirama naannoo sanatti. Gama biraan amma godina Jimmaa keessatti keessumattuu naannoo amma hojiin kun itti hojjetamaa jirutti fayyadamummaa naannoo qurxummii sana fayyadamuun hin beekamu jechaadha. Gama biraan piroojeektiin kun gurguruu qofatu hin ta'in maatii nama fayyadamee ilaaluunsaa jijjiirama jechaadha. Achirraa ka'uutu irra jira. Namni otoo of hin jijjiiriin iddoo biraatti gurgurachuun irra hin jiru kan jedhu ofiisaa fayyadamuu irraa haftee isaa gurgurachuu qaba jedhee kallattii sanaan kan inni hojjechaa jiru. Waldaaleen sanyii hoolotaa fi re'ee naannoo isaanii fooyyessuun horsiisa sanyii hoolaa fooyya'uu gabaaf dhiyeessan irraa galii gaarii argachaa jiru. Furdisa hoolaa fi re'ee irratti bobbaanee fedhii wal fakkaataadhaan siyaayii gandarraa dhufne asitti waldaan ishee walitti qabamneeti marsaa jalqabaatiif hojii eegalleerraa jalqabaaf hoolaa 150 binnee asitti furdifnee gabaatti baafne marsaa duraatii fi marsaa lammataatii fi gara hoolaa 80 gurgurree kaane amma finnee marsaa sadaffaa eegalleerra. Ala kana nuyi amma reefii gabaa tokkicha binne jara kana baajataa walitti qabaa qabnurraa kaaneet jalqabaa fi birrii 400 wayiin jalqabne bittaa eegalleeti. Sana booda gara birrii 600 gallee lammata irratti amma gara birrii miliyoonaatti siqnee jirra. Tokko lamaan kan jiranii nu deeggaraa jiran jalqabaa ijaaranii gara kanatti nu galchuudha. Waan kana fidanii nu ga'uudha. Irraan darbee immoo qorichi, nyaanni, fayyaan tajaajila jiran nu kennaa jiran nurraayi. Hordoffiif to'annoos akkuma kana. Kun hundinuu waa hundaan nu bira dhaabbataa jiru. Barnoota baaqaa daallee waan tuqee darbee dameen isaa wal fakkaachuu dhabaatus gosa hoolaa kana irratti leenjina nuti. Fayyummaa ishee eeguudha. Maaltu hoolaa kana darara, maaltu hoolaa kana darara siiruu barnoota bakkee daree irratti hoolaan tokko hadha maal ta'e laata jennee ijaan laallee qaamaan itti siqnee qabnee laallee waa ishee rakkatte hubachuu irratti ogummaa gahaa qabu fudhanneerra jechuudha. Amma jireenya kan keenya irratti jijjiiramni jiru hojii gabaabaa hojjennee bu'aa guddaa argachuu. Lammata immoo maatiidhuma kan keenya irrattuu iyyuu isa waliigala kana duwwaatu hin ta'in dhuunfaadhumattuu waan horanne irratti barnoota gahaa argannee jireenya maatii jijjiirreerra. Foon qulqulluu argannee maatii kan keenya waggaa keessatti yeroo kanaan dura kan argataan turre amma ji'a 5-6 walakkaatti maatiidhumti kan keenya jijjiirama waa nyaataan of jijjiiruu jireenyaan of jijjiiruu dandeenyeerra. Dura ooluma safara irraa binnee qeeruma keessatti gadhiisnaa ji'a meeqatti akkasiin gabbattu illee duraan hubannoo hin qabnu. Inni guddaan isa kana. Ji'a 2 moo 3 waan jiru immoo akkuma nama fuunee binnee gadhiisnaa hin miiccinu. Kiniiniin fudhattu, qorichaan fudhattu, nyaanni addaallee kun hin kennamuufi. Kunuunsuma hin qabu. Horii nama gadhiifna malee hooltee galti kan silmiin fixe kan jismii si muluunsaa bakka babbadaa wayii ture. Amma garuu akkuma agartan hoolonni kun torbeetti yeroo 2 kan eegnu ta'a.
yeroo hundammoo hojiin keenya kan isii faana ta'udha jechuudha. Siyaajii irraa lufnee bu'aa nuti achirratti argame miseensi bu'aasaa irraa qooddatee namuutu kan maatii isaa qabus maatii isaa itti barsiifachaa maatii isaa keessatti waan adda addaa itti fayyadamaa kan jiru ta'uu fi dargaggoonni gaafa san harka qalleeyyii keessa tures sadarkaa isaatii fi sadarkaa haala jijjiirama maatii keessatti jijjiiramni kan dhufe ta'uu isaati jechuudha. Kana yommuu jennu jalqaba gama siyaajii irraa eegallee hanga waldaa kanaatitti piroojeektiin kun warra miseensa as keessa tammatame kana qofa osoo hin ta'in warra miseensa hin ta'iniifuu fayyadaa jira. Fakkeenya guzii akkana jennu piroojeektii kanaaf nuti immoo ree furdisa ree irratti hojjechuu jirra. Furdisa ree nuti irratti hojjechuu jirru kanarraa gizee nuti gabbifnee gurguruu deemnu hawaasni naannoo kanaa dhufaniiti nurraa bitatanii irraa fayyadamaa jiran jechuudha. Piroojeektiin dhufee hoolaa qama qara qabnu bicha horsiisa duruma horsiifnee qabna. Piroojeektiin dhufaniiti warri piroojeektii kunniin dhufeeti nu barsiiseeti asirra korma nuu kennu. Korma nuu kennee korma kan akkana fooyyaa haraamuu irraa akkana baa akka haraamuu ilmayyoo ofii irratti hin uumanne akka hin dhalchine ka jedhuun nu barsiisan. Tolee jennee akkasuma irraa fuune. Qabanneetiin barnoota kana isaa irraa haga arganne itti fayyadamne. Maaliif jennaan bu'aa keessoo kennaati waan taateef bu'aa nuu fida waan taateef jijjiirama nuu fida waan taateef haga sanyiin fooyyaan kun dhufe hoolaan lakkuu dhalanii lakkuun isaanii kun ammoo fooyya'insa guddaa qaba. Hoolaan ilmayyoon isaanii kun ilmayyoo fooyyee qabu dhalata. Malkin isaanii illee bareeda akka gabaaf dhiyaatu kan namni illee dasitti jedhu. Hoolaan ilmayyoo kun gabaallee yoo deeme gabaan malkii isaanii kana daalachaa farra kana barbaadan. Yooma dhalatu ilmayyoon jabatu dhalata, guddatu dhalata. Akkasiin yoo haadha tajaajila kennaniifi sochoosani waluma kaatii ilmayyoon ji'a jaatti ilmayyoo 5,000, 4,000, 3,000 akkana bitte. Sanyii beeladaa fooyyessuudhaaf akka naannoo keenyaatti community based breeding program horii naannoo sanyii filatamoo achuma keessaa ba'anii akka isaan hojjetanii fi aanaalee 4 keessatti hoolaa naannoo re'ee naannoo fooyyessuudhaaf hawaasa hirmaachisuudhaan hojii bal'aa kan hojjetamaa ture haraamummaa hambisuudhaaf jechuudha. Gama kanaanis bu'aan guguddaan galmaa'ee jechuun ni danda'ama.